Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Kabajamoota jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu. Hordoftoonni chaanaalii keenyaa yeroo santuu hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessan akkam turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni keenya Fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos galanni ulfini teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u jechaa maqaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam maqaan ishii ergamoonni Waaqayyoo akkuma aaboo fi aangoo isaaniitti maqaan isaanii kan galatoome kan ulfaate nuuf haa ta'u. Baga ayyaanota guyyaa har'aa kabajamee ooluutiin geessan baga wajjumaanuu geenye. Guyyaa har'aa kana barumsa walitti fufeessaa koorsii keenya kutaa 15ffaa walitiin ni barannaa. Anaaf dubbattii afaanii isin immoo gurrattiin dhageessan. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos anaafis isiniifis haa kennu. Guyyaa har'aa kana hafuura gaaddidduu ijaa, hafuura budaa gaaddidduu ijaa kan jedhu miidhaa isaan ilmaan namaa irratti qaqqabsiisan waliitiin baranna. Isinis hanga dhumaatti nu hordofuudhaan viidiyoo kana sheerii fi laayikii akkasumas chaanaalii kanaaf haaraa kan taatan sabiskiraabii gootanii mallattoo hunda jedhu tuquu akka hin daganne isin beeksisaa. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos gidduutti argame abboolii keenya gorsaa barsiisaa jajjabeessaa kan ture nunis nu gidduutti argame akka nu gorsu akka nu barsiisu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana miidhaa hafuurri gaaddidduu ijaa budaa fidu maalidhaa kan jedhudha. Isa afaan Amaariffaatiin የአይነ ጥላ የቡዳ መንፈስ hafuura gaaddidduu ijaa hafuura budaa jechaadha. Hafuura budaa gaaddidduu ijaa, hafuura budaa gaaddidduu ijaa jechuu hin dandeenya. Hafuuronni kun miidhaa isaan fidan kan jedhu kutaa 15ffaa guyyaa har'aa kana waliitiin kan barannu anaaf dubbattii afaanii isin immoo gurrattiin dhageessan firii 30 60 dhibba buufattan gooftaan keenya hunda keenya nu haa gargaaru. Egaa akkuma beekamu namichuma jireenyuma namichaa hafuura budaa gaaddidduu ijaa nyaatu jedha. Namichuma jireenya isaa kan nyaatu. Akkamitti jireenyi keenya nyaatama? Hafuurri kun miidhaa maalii qaqqabsiisa kan jedhu hanga dhumaatti nu hordofuudhaan deebii isaa argachuu dandeessu jechaadha. Namichuma yookiin immoo jireenyuma namichaa hafuura nyaatu kan jedhudha. Jireenyuma namichaa hafuura nyaatu kan jedhu jechaadha. Jireenya namichaa gaafa jennu inni jalqabaa qabeenya isaa, yeroo isaa, umurii isaa walii gala eebba isaa kenname hunduma hafuura nyaatudha jedha. Yookiin immoo carraa isaa kenname kana hundumaa kan balleessu, akka dadhabu, akka inni jooru, akka inni hin jiraanne namaa gad akka ta'u kan taasisudha jedha hafuurri budaa gaaddidduu ijaa kun jechaadha. Inni lammaffaan carraa namaa kan balleessu, hafuura callaa namaa balleessu jedha. Namoonni baay'een amma gaafa dubbatan ni dhageenya. Carraan koo maal ta'eet akkas ta'ee jedhu. Hin hojjetu akkuma namaa, hin ba'u akkuma namaa, hin dhama'u akkuma namaa, garuu hojiin isaanii hojjetan kun eebba kan qabu miti. Barakata yookiin immoo suga Waaqayyoo kan qabu miti. Maaliifi hafuurri kun carraa namaa hin balleessa? Hin balleessa. Akkamitti balleessuu danda'a? Walumaan kan laalu ta'a. Carraan nama baay'ee, carraan gaa'ela nama baay'ee, carraan hojii nama baay'ee bifa kanaatiin badee jira jechaadha. Egaa akkuma beekamu yeroon isaa jallaa akka ta'u warreen hafuura hamaa, hafuura muraatiin hojjetan kun amaloonni isaan namarratti fidan. Namni kun yeroo hundumaa jallaa akka ta'u, qajeelummaa akka hin qabne, jal'ina qofaa akka inni yaadu hafuuronni amala namaa balleessan, carraa namaa balleessan ni jiru. Warreen muran hafuura hamaa waliin amala kaasaafan faana balleessuudhaan nama faana kan walitti fidu. Akkamitti carraa namaa balleessa jennee gaafa ilaallu hafuurri kun nama walii hin galle. Amalaanis yaadaanis adeemsa irratti keessumaa kun kan mul'atu gaa'ela irratti. Namoonni baay'een carraan isaanii gaa'ela uummatanii waliikuu, gaa'ela uummatanii dhala dhabuu,
gaa'ela uummatanii suga waaqayyoo barakata nagaa dhabuun hafuurri kun hojiinni ofii isaatii hojjetudha jedha. Hojiinni ofii isaatii hojjetudha. Egaa akkuma beekamu nama amala akkasii waliin walitti fiduudhaan waliigala isaa, umurii isaa, yeroo badaa, amala isaa amala badaa akka taasisuudhaaf namoota kana faana waan isa oolchuudhaaf amala isaa immoo gara jal'inaatti kan geessu, kara badaatti kan isa oofu ni taasisaa jedha. Gorsi isaas dubbiin isaas kan mi'aawu, kan namatti tolu hin ta'uu jedha. Namoonni akkasii kun aangoottis gaafa geeffaman, sadarkaa muudamatti dhufanii aangoonis gaafa isaanii kenname, keessuma gorsaa yoo ta'an baay'ee ulfaataa fi rakkoo hin taane keessa namoota galchuu danda'u jedha. Maaliif jennee gaafa ilaallu yaadni isaanii yaada badaa, karoorri isaanii karoora badaa waan ta'eedhaaf sadarkaa ulfaataarra namoota geessisuu danda'u, karoora hin taane baasuu danda'u. Yaadni isaanii fi karoorri isaanii isaan burqisiisan yeroo qopheessan akkuma kana adda adda kan ta'e sirnoota garaagaraa yeroo karoorsan, yeroo dubbatan, yeroo qopheessan waan diigaa ta'e, waan gaarii hin taane, waan badaa hin taane karoorsuu fi hojjechuu danda'u jedha. Yeroo tokko tokko biyyi gaafa diigamtu, mootummaan gaafa diigamu, nagaan gaafa dhabamu, ajjeechaan gaafa baay'atu rakkootu jira jechaadha. Keessumaa maal jedhu abbooliin gaafa mammaakanii mootummaan gorsaa hin qabne waggaa kuma hin mo'u jedhama. Inni gorsu yoo jal'aa ta'e, inni gorsu yoo nama gaarii hin taane waajira sana balleessuu danda'a. Amma waldoota garaagaraa keessattis isa kanadha. Xannacha tokkotu foon baay'ee ajeessa akkuma jedhamuun namni jal'aa tokko, namni qajeelummaa hin qabne tokko waldaa tokko keessa yoo gale ijoollee gara hin taanetti geessuudhaan akka namarratti gurmaa'an, akka waan badaa yaadan, akka namootaaf ilaalcha badaa isaan qabaatan ijoolleen taasisan jiru jechaadha. Waajira mootummaa keessatti isa kanadha. Namni hoogganaa ta'e hafuura hamaa kanaan qabamee jiru qajeelummaa biyyaaf, qajeelummaa namaaf matta'aa fudhachuu, nama miidhuu, nama hiisisuu, nama reebsisuu malee hojii gaarii hojjechuu hin fedhu jechaadha. Itti aanee armaan olitti kan ibsaman kun lachan isaaniiyyuu miidhaa hafuura budaati. Miidhaa hafuura budaa gaaddidduu ijaati. Qaama irratti immoo fayyina isaan fidan yookiin immoo fayyaa namaa irratti immoo miidhaa isaan qaqqabsiisan, miidhaa isaan fidan isa kana gaafa ta'u, inni sadaffaan immoo hafuurri kun qaama kan qabatu, qaama kan nyaatu, fayyaa namaa kan jeequ, nama raataa akka taanu kan taasisudha jechaadha. Aziimaam jechuun nama calliseedhuma otuma taa'uu mugu, otuma dhaabatu mugu, otuma hojjetu mugu, otuma kadhatu mugu, nama akkasii akka taanu nu taasisaa jedha. Hafuurri budaan hojiin isaa inni biraan karoora namaa fi sagantaa namaa keessa galuudhaan nama nan baradha, nama nan hojjedha, nama biyyaa ba'eetan qarshii argadhe hojjedhee ittiin maatii koos ofis jijjiira jedhe, kanaaf kan kana fakkaatu
karooraaf kallattii isaa balleessuudhaan hafuura socho'uudha. Karooraaf kallattii namaa balleessuudhaan hafuura socho'uudha jedha. Egaa hafuurri akkasii kun immoo bara hedduudhaaf ilmaan namootaa irratti bo'ee, ilmaan namootaa irratti shaakalee miidhaa kana qaqqabsiisuudhaan humnaa ol ilmaan namootaa irratti ta'uu irraatiin kan ka'e isaaniin ta'uudhaan, isaan faana jiraachuudhaan, isaan faana barachuudhaan, isaan faana guddachuudhaan, isaan faana oolee buluudhaan rakkoo cimaa, gidiraa cimaa, gadadoo hedduu keessa akka galan namoota baay'ee taasiseera. Dhuma irratti hafuurri kun baay'ee rakkisuudhaan bifa adda ta'een immoo warra miidhagina qaban, miidhagoota warreen ta'an, miidhagoota warreen jedhaman irra buluudhaan, qubachuudhaan miidhaa isaa qaqqabsiisaa jedha. Baay'ee miidhaguu, bifa qabu warra jedhaman irra qaqqabuudhaan miidhaa isaa dhokataa kana qaqqabsiisa. Egaa akkuma beekamu akka aadaatti ilma abaluu budaan nyaate, intala abaluu budaan nyaatee jedhama. Akkamitti nyaatee? Maaliif nyaatee? Yoom nyaatee? Kan jedhu iccitii kana namni beeku hin jiru. Gin nuti hafuura kana waan hin beekneedhaaf tokkichuma budaa kan jedhu moggaasa baqaa kana waan keenya jirruudhaaf abaluu budaadha, intalli abaluu budaadha, warri abaluu budaadha kan jedhu maqaa keenyaa jechaadha. Gaaffii isaa garuu akkamitti, yoom, maaliif, rakkoo kamiif kan jedhu wanti beekamu hin jiru. Keessumaa hafuurri ce'umsaa kun akkuma isinitti hime yeroo darbees hafuurri budaa hafuuraan dhalootaa dhalootatti, namootaa namootatti kan darbu malee sanyiidhaan yookiin immoo hiddaatiin kan dhufu miti. Hafuurri kun ce'aadha. Firarraa firatti, ilmoo irraa ilmootti ce'uu danda'a. Bifa kamiin haala ittiin hafuura kana isaan dhaalaniin kan ce'uudha jechaadha. Hafuuronni daddarbaa kun mana keessatti hanga jirutti maatii kanarraa dhalatan carraan isaanii hunduu hafuura miidhu kanaatiin kan qabame ta'anii akka dhalatan isaan taasisaa jedha. Kanaafidha bu'uuruma kanaatiin ijoolleen dhalatanis ijoollee irrattis miidhaa ifa ta'e daangaa kan hin qabne uumuudhaan qaamni isaanii, sammuun isaanii kan faalame akka ta'u ni taasisa. Ijoolleen durarra amalli isaanii keessa isaaniitti amala addaa akka uummatan, hammeenya laphee tokko irratti akka ba'u kan taasisu, sababni isaas tokko kun kan ce'u yookiin immoo warra kaan irratti ba'uudhaan, buluudhaan irra deebi'ee gara maatii kanaatti kan faca'u hafuura budaa miidhaa guddaa irraatiin qaqqabsiisaa jedha. Inni biraan namni kamiyyuu budaadhaan haa nyaatamu, hafuurri matatii irratti haa hojjetamu, hafuura matatiinis haa hidhamu, hafuura seexanaaniinis haa qabamu, warreen hafuura hamaa waamaniinis haa butamu, hafuura mastafaaqariinis irratti haa hojjetamu. Waggaa 7 booda namni kun gara budaatti jijjiiramaa jedha. Baay'ee kan nama dinquu fi namni tokko hafuura mastafaaqarii, hafuura asmaatii, hafuura xinqolaa, hafuura moraa
qabamee waggaa 7 booda amala isaa jijjiirratee gara afuura budaa kanaatti jijjiiramaa jedha. Sadarkaa qaba jechaadha. Kana eenyumtuu hin beeku. Nuti yaa'u hiddaan dhufa warri abaluu budaadhaa nama nyaatu, sanyiin isaanii nama nyaata kan jedhu malee rakkoon kun akkamitti dhaabachuu danda'a? Akkamitti darbuu danda'a? Furmaanni isaa hoo maalidha kan jedhu wanti beeknuu fi wanti hubanne tokko hin jiru. Inni biraan haati ilmoo ishii ammamillee yoo jaalatte ilmoo ishee nyaachuu hin dhiistu. Baay'ee kan nama dinqu. Akkuma beekamu haati keenya nu jaalatti, dugdatti nu baastee nu guddisti, sadarkaa kana nu geessiti. Ijoolleen hedduun namoonni baay'een maatii isaaniitiin miidhaan kun irra qaqqabeera. Haati ammamillee ilmoo ishee yoo jaalatte ilmoo ishee kana nyaachuu hin dhiistu. Maaliif? Rakkoo afuurri kun ishee irra qaqqabsiiseen. Karaa biraa ishee irra afuurri budaa jiru kun mucaa ishee miidhe nyaate jechuudha malee isheen jaalattee mucaa ishii hin nyaanne jedha. Baay'ee dinqiidha afuurri kun. Yeroo baay'ee egaa budaan ilmoo ishee haati budaa afuura budaa gaaddidduu ijaatti qabamte ilmoo ishee nyaatte gaafa jedhamu namni kamiyyuu ilmoo isaa hin jaalata. Kan nyaate ishee otoo hin ta'in afuura ishee irra jiru jechaadha. Maqaan garuu haati abaluu ilmoo ishee nyaatti ajjeeste, ilma ishee nyaatti ajjeeste, intala ishee nyaatti ajjeeste jedhama. Egaa dhugumatti afuurri kun baay'isee rakkisaadha. Otoo wal jaalannu akka wal dhabnu haati ilmoo ishee otoo ijaan agartu ofuma ishiitii miidhaa irra qaqqabsiisti jechaadha. Fakkeenyaatiif afuura budaa, lamxii fi afuura budaa, afuura lamxii fi afuura budaa namni irra jiru yookiin immoo dubartiin irra jiru afuurri kun lamxii kana kan ishee irratti uume dandeettii isaa fi humna isaa kan beekanii fi kan hubate waan ta'eedhaaf namni biraa irratti deemee kan qubatu yeroo qubatudha. Yeroo kana namni afuurri budaa irra jiru tokko nama nagaa irratti dhaqee gaafa boqotu nama sana irratti lamxii ta'aa jedha. Lamxii ta'aa jedha jechuudhaan kaa'ee jira. Egaa kun namoonni baay'een beekuu kan hin dandeenyee fi tooftaa kana bira ga'uu kan hin dandeenye kan ittiin rakkachaa fi dhiphachaa jiran ta'uusaa nu hubachisa jechaadha. Inni biraan karaa biraatiin afuurri kun waraansi isaa, lolli isaa yookiin immoo karoorri isaa, miidhaan isaa bu'uuruma armaan olitti ibsameetiin afuura lamxiitiin namicha irratti ni mul'ata jechuudha. Namicha kan nyaate afuurri kun baay'ee gowwaa yoo ta'e namichi kun gowwaa akka ta'u isa taasisaa jedha. Namichi kun gowwaa akka ta'u amala kanallee hanga amala kansaa irraa fudhatee amala isaa jijjiiruu ni qaqqabaa jedha afuurri kun. Egaa akkuma beekamu yeroo kana yeroo muraasaatiif baay'ee dhiphachuudhaan, abdii kutuudhaan, aaruudhaan jireenya isaa keessatti yookiin immoo miidhaa irra qaqqabe sana jooruudhaan, of muffuudhaan kan irratti mul'atu yoo ta'u, waggaa 7 erga guuteen booda immoo hafuuruma kana ijoollee isaatiif ni hira yookiin immoo ni qoodaa jedha. Macaafa qulqulluu keessatti, raajii Zakkaariyaas keessatti diinni namaa maatiidhuma isaatii jedha. Namaaf diinni isaa maatuma isaatii jedha.
yeroo baay'ee nuuf diinni keenya maatiidhuma keenya irraa ka'eetu diina kan nutti ta'udha jechaadha. Inni biraan immoo dhaala kana hafuura dhaalaa kana yookiin immoo hafuura kana dhaaluudhaan amala addaa agarsiisuudha. Amala addaa agarsiisuudha. Rakkoon akkasii kun dhiphinni akkasii kun hafuura kanaatiin yookiin immoo hafuura kana warreen dhaalan namoonni hafuura kana dhaalan dhimmoota hafuuraa irratti rakkoowwan armaan gadii kana irratti mul'achuu danda'a jedha. Jalqaba hafuura kanaaf dubbii kennuu yookiin immoo iddoo laachuu, tilmaama kennuu fi iddoo laachuu fi tilmaama kennuufidha jedha. Hojiidhaaf kan kenname xiyyeeffannoo kadhannaa akka hin qaqqabsiisne ni taasisa. Waa'ee qulqullummaa, waa'ee samii yommuu itti himamu yommuma sana balaaleffachuu fi mufachuu, sagalee dhageessuu. Inni biraan immoo qulqullichi wangeelli yommuu dubbatamu ofii isaanii qofa kan itti mijatu qofa filatanii dhaga'uu. Tasgabbaanii dhaga'achuu dhabu. Fooniif dhiiga gooftaa dhiifama guddaa akka ta'e, daabiloosiin akka balaaleffatu, hafuura zaarii kanaan akka dhaabu, gara eebbaatti akka isaan gaggeessu, mootummaa samii uffata kabaja miidhagoo addeenyaan ifame ni balaaleffatu jedha. Otoo hin dubbatiin keessi koo hin simanne yaada kana hin fudhu jedhanii yaadallee hanga kaasuutti ni qaqqabu jedha. Gorsa warreen kaanii dhaga'uu, gorsa warra kaanii dhaga'uu dhabuudha. Mataa isaanii karaa isaanii qofarra deemanii kanaaf kan kana fakkaatan adeemsa kana hunduma keessa jiraatanii ijoollee isaanii kallattii adeemsa isaanii yeroo laalan immoo isaan irraa kan dhalatan masmara kan gadhiisan sirrii kan hin taane jireenya karaa isaan irratti badanii argamuudha. Jireenyaatiin laphee isaaniitiin kiristaanummaa irra jireenya isaanii irraa fagaachuu isaa irratti kan mul'atu. Amala isaaniitiif maatii isaanii irraati kan dhaalan hafuura kana balaa wajjin wal qabatee karaa baay'ee nuffisiisaa ta'eetiin isaan irratti qaqqabsiisaa jedha. Egaa akkuma beekamu namoonni kun ijoolleen isaanii gorsuu hin danda'anii, inni biraa hafee abbaan ilmoo isaa waan kana si fayyada, waan kun immoo si miidha jedhee kallattii agarsiisuu dhabuu fi callisee ilaaluu irratti mul'ata. Wantoota wal qabataniin immoo kaanirra buluudhaan qabachuudhaan dandeettii isaa garaagara ta'e kana tokko tokko yommuu sana keessatti galuudhaan jireenya isaa, carraa isaa kan balleessu yookiin immoo kan bade akka ta'u taasisuudha hafuurri kun. Hafuuronni kun keessa keenya erga galaniin booda carraan isaa akkamidha? Yommuu qaqqabu immoo gabaabumatti hambisuu, karaa kamirratti illee akka inni aaruu fi aaruu danda'u kanaaf kan kana fakkaatan jechuunis kan nyaatu nama kana hundumaa adeemsa isaa fi haala isaa qorachaa turuudhaan itti deemaa jedha. Macaafa qulqulluu keessatti baay'ee ulfaataa kan ta'e adeemsa kanaatiin Waaqayyoo irraa kan hin taane
addunyaa hundumaa waan hamaan akka qabame ni beekna jedha. Irraan deebi'aa wangeela qulqullicha Yohaannis 1:5-19 gubbaa irratti akkana jedha. Waaqayyo irraa kan hin taane addunyaan guutuun waan hamaatiin akka qabame ni beekna jechuudhaan qulqullichi Yohaannis ni dubbata. Waaqayyo irraa kan hin taane addunyaadhaan hojii matatiitiin, hojii xonqolaatiin, hojii hafuura garaagaraatiin akka qabame ni beekna. Kan ibsames yaaduma kana kan nu hubachiisudha. Dabalata immoo jechi kun kan nu agarsiisu baay'ooliin isaanii hafuuronni kun addunyaa kana mo'achuudha kan jiran. Addunyaas mo'achaa kan jiran carraan isaanii bal'aa kan ta'edha. Addunyaa kanarra kan jiru jireenya isaa warra hin ajajamneen ijoollee irrattis amma ni hojjeta. Hafuurri kun alaqaa ta'uudhaan akka ta'e qilleensa irrattis akka jiru eeyyama isaatiin isinirratti deddeebi'eera jedha Efesoon 2:2 irratti. Budaa fi hafuurri biraa isin nyaatamne budaan sun hafuuricha zaarii erga taa'iseen booda qofaa isaa of danda'ee budaa erga ta'e uumama budaa sadarkaa guddaa irratti ol ba'uudhaan humna nurratti qaqqabsiisuudhaan addunyaan kun hafuura hamaatiin akka qabamtee jirtu argaa jirra, hubataas jirra. Budaa uumamaa kan jedhu laaluu ni danda'ama. Budaan uumamaa jechuun dhibbaan dhibbatti hafuura seexanaa waliitiin kan wal dhaale jechuudha. Budaan uumamaa jechuun dhibbaan dhibbatti hafuura seexanaa waliin kan wal dhaale yookiin immoo kan wal simate jechuudha. Isaan kunis hafuuronni kun faana bara dheeraatiif maatii ta'anii jiraachaa kan wal fuudhan, kadhannaa mana kiristaanaa kan isaan itti hin dhaga'amne, jireenya hafuuraa kana kan isaanitti mijatu qofa daabiloos waliitiin walitti hidhamanii warra muran xonqaayota, asmaatanyoota, xilaawagii warra jedhan, warra gaadduu namaa waraanan, handarbii warra dhagaa namatti darbatanii fi kan kanaaf kan kana fakkaatan hafuurota hamaa tajaajiltoota dhaa jedha. Hafuurota hamaa kanaaf tajaajiltoota jedha. Kutaa 16ffaa loltoota miseensota loltoota yookiin immoo የሳጥናኤል ሰራዊት loltoota saaxanaa'el kan jedhu kutaa 16ffaa waliitiin ni baranna. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti dubbate waaqa abboolii keenyaaf galanni isaaf haa ta'u. Hunduma keessan waan namaarraa waaqayyo isin haa eegu. Horaa bulaa, daabanaa, waaqayyo isin haa eegu, waaqayyo isin haa eebbisu.